Harka fuunee hordoftoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isaa qaqqabu jechaa odeeffannoo wayitaawoo onkoloolessa 2 bara 2025 qopheeffanne isinitti himna. Dursa oduu ijoo. Jilli biltiginnaa tokko meeshaa waraanaa bituuf gara bahaa Awuroopaatti imaluun dhaga'ame. Jila kana kan dursu ammoo ajajaa humni qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yirimaa Mardaasaa akka ta'etu himame. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatii gara magaalaa Finfinneetti akkasumas magaalaa Finfinneetii gara Adaamaa kan geessu daandiin durii kan ammas tajaajila kennaa jiru fulbaana 20 haga 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti konkolaataa gurguddaadhaaf cufaa ta'uun himame. Miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggoo Leellisaa Addaamu magaalaa Finfinnee mana jireenya isaatii humnoota biltiginnaan qabamuun hidhamuun dhaga'ame. Ameerikaan misooma koriidarii balaaleffatte. Pirezidaantiin biltiginnaa Abiy Ahmad ammoo biyyoonni alaa dhimma keenya nuuf dhiisaa jedhan. Barruun Horn Review jedhamu Itoophiyaan beekamtii bara 1993 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Eertiraaf kennitee turte kaasuuf yaadni dhiyaachuu eere. Barruchi barreeffama bal'aa dhimma kanarratti qabatee kan ba'e yoo ta'u, sababoota Itoophiyaan tarkaanfii kana fudhachuuf murteessee jedhes eereera. Warri toora YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaa gara bal'ina oduuttan sin dabarsa. Jilli biltiginnaa meeshaa waraanaa bituuf gara Beelaarusitti imale. Jilli biltiginnaa tokko meeshaa waraanaa bituuf gara bahaa Awurooppaatti imaluun dhaga'ame. Jila kana kan dursu ammoo ajajaa humni qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yirimaa Mardaasaa akka ta'etu himame. Biltiginnaan waraana keessoo biyyattii keessatti geggeessaa jiruun qawwee xixiqqaadhaa haga diroonii fi misaayiliitti fayyadamuun lammiilee biyyattii akka baalaatti harcaasaa tureera. Inumaayyuu namoonni tokko yaada yoo kennan Abiy Ahmad uummata biyya sanarratti shaakala meeshaa geggeessaa jira haga jechuutti gahaniiru. Tibba darbe ammoo meeshaa addunyaan qabdu keessaa kan naafee niikulara isaas hidhachuun qabaa jechuun gara Raashiyaatti imaluun waliigaltee kan raawwatan pirezidaantiin biltiginnaa Abiy Ahmad amma immoo ajajaa humna qilleensaa biyyattii gara Beelaarusitti erguun himame. Jeneraal Yirimaa Mardaasaa kanaan dura dhimma gatii xiyyaaraa fi gatii bittaasaa akkas jechuun አንድ አውሮፕላን ለመግዛት አንድ ተዋጊ አውሮፕላን አሁን በዘመኑ አለው አውሮፕላን ብቃት ያለው ለመግዛት ምናልባትም ከ100 ሚሊዮን ዩሮ እና ወይ ዶላር በላይ ይፈጃል። ከዛ ሌላውን ሳይጨምር ከሱ ጋር የሚሄዱ ተተኳሽ ምን ሳይጨምር Yirimaa Mardaasaa imala Beelaarusitti taasisaniin ministeera ayyaatisaa biyyattii fi itti aanaa muummicha ministeeraa wajjin wal arguun mari'ataniiru. Mariin kunis dhimma meeshaa waraanaatii fi dhimma loltummaa irratti kan xiyyeeffate akka ta'etu gabaafame. Daandiin durii Adaamaa gara Finfinnee geessu cufame. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatii gara magaalaa Finfinnee akkasumas magaalaa Finfinneetii gara Adaamaa kan geessu daandiin durii fi kan ammas tajaajila kennaa jiru fulbaana 20 haga 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti konkolaattota gurguddaadhaaf cufaa ta'uun himame. Raadiyoon Waazemaa akka gabaasetti yoo ta'e daandichi kan cufame Sanbataa fi Dilbata dhufu magaalaa Finfinnee fi Bishooftutti kabajamuuf kan jiru ayyaana Irreechaa sababeeffachuuni. Daandiin kun muddama uumamuu hir'isuu fi nageenyaaf yaadameetu cufamee jedhame. Akka filannootti ammoo daandiin saffisaa akka fayyadaman kan itti himame yoo ta'u, daandicha irratti ammoo ulfaatina daangaa malee deemuu waan hin danda'amneef rakkachaa jiraachuu konkolaachistoonni himaniiru jedha gabaasni arganne. Miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggoo Leellisaa Addaamuu hidhame. Miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggoo Leellisaa Addaamuu magaalaa Finfinnee mana jireenya isaatii humnoota biltiginnaan qabamuun hidhamuun dhaga'ame. Leellisaan gaafa fulbaana 30 bara 2025 mana jireenya isaa Boolee Bulbulaatti argamu poolisii federaalaan kan qabame yoo ta'u, yeroo ammaa kana mana hidhaa federaalaa Caffee Aannanii yookiin Meeksikootti argamutti hidhamee jira jedhame. Dargaggoon kun haga ammaatti mana murtiitti illee akka hin dhiyaanne odeeffannoon nu qaqqabeera. Biltiginnaan dargaggoota adamsuun hidhuu, ajjeesuu, ukkaansuun gara waraanaatti erguu hojii idilee taasifateera. Ameerikaan misooma koriidarii balaaleffatte. Pirezidaantiin biltiginnaa Abiy Ahmad ammoo biyyoonni alaa dhimma keenya nuuf dhiisaa jedhan. Biltiginnaan uummata biyyattii halkanii fi guyyaa dirooniin haleelaa dinagdee biyyattii harka World Baankii fi harka IMF'tti dabarsuun qaala'insa jireenyaan waxalaa osoo uummanni hagabuu buluu kaan bunqa'ee dukkana keessatti waraabessi osoo nyaatu biliclicii maqaa koriidariitiin hawaasa goyoomsuun biyyi guddachaa jirti jechuuf yaalus mootummoonni addunyaa tibbanaa gochichaa balaaleffataniiru. Gabaasni mootummaan Ameerikaa baase kunis sababa misooma koriidariin jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu, manneen jireenyaa fi daldalaa kan lammiilee alaa ta'an qawween itti qabamuun diigamuu addeessa. Pirezidaantiin biltiginnaa Abiy Ahmad guyyaa kaleessaa haadha warraa isaanii Zinaash Taayaachoo fi itti aanaa isaanii Tamasgeen Xirunee wajjin gara naannoo Somaaleetti imaluun
warshaa gaazii uumamaa qulqulleessuu eebbisiisaniiru. Har'a ammoo wayitaa misooma koriidarii magaalaa Jijjigaa daawwatan deebii ibsa mootummaa Ameerikaaf ta'u kana dubbataniiru. Abiyyi Ahmad hojii misooma koriidarii magaalaa Finfinnee fi magaalota kaan keessatti hojjetamaa jiru biyyootaa fi gareewwan busheessan jedhan kan maqaa hin dhoofne kanaan hojii keessan hojjedhaa kan keenya immoo nu dhiisaa jedhan. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ibsi mootummaa Ameerikaa kun Abiyyi Ahmad naasisu barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaa irratti emoojii kolfaa fayyadamuun ibseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deebiidhaan mootummaa Itoophiyaa qeeqaa turuun ni yaadatama. Keessumaa immoo badhaasni Noobeelii Abiyyi Ahmadiif hin malu ture kan jedhuu fi sagantaa muudamaa isaanii kan Waayit Haawusitti qophaa'e irratti Abiyyi Ahmad na affeeraa jedhee gaafachuunii fi gaaffii isaa kufaa taasisuun Abiyyi filatamuu Tiraamp gaggeessota addunyaa hunda dursuun baga gammaddan jedhus isaan ammoo boodarra Isaayyaas Afeworqii galateeffachuun hariiroon biyyoota lamaanii akka laaffataa jiraachuu agarsiisa. Itoophiyaan beekamtii Eertiraaf kennitee turte kaasuufi. Barruun Horn Review jedhamu Itoophiyaan beekamtii bara 1993 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Eertiraaf kennitee turte kaasuufi yaadni jedhu dhiyaachuu ibseera. Barruuchi barreeffama bal'aa dhimma kanarratti qabatee kan bahe yoo ta'u, sababoota Itoophiyaan tarkaanfii kana fudhachuuf murteessa jedhes eereera. Isaanis Eertiraan ollaa gaarii itti gaafatamummaan itti dhaga'amu ta'uu dadhabuu fi humnoota biyyattii keessatti hokkara kaasuuf socho'aniif deeggarsa taasisaa fi ijaaraa jirti kan jedhudha. Xiinxalli barruun Horn Review qabatee bahe itti fufuun Itoophiyaan bara 1993 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo beekamtii Eertiraaf laattu qondaalota wayyaanii muraasatu tarsiimoo lolaaf jecha tarkaanfii sana fudhate jechuun waggaa 30 booda beekamtii kennuun sun dogoggora ta'uu mirkanaa'eera jechuun waliigaluu isaanii ibsa. Haa ta'u malee qondaalonni bilxiginnaa warri har'aa beekamtii biyyummaa irraa mulquuf mari'ataa jiran yeroo Abiyyii fi Isaayyaas Finfinnee fi Asmaraatti cidha qopheeffachuun qubeellaa walii godhanii buna wal keessummeessanii gaabii fi gaachana wal badhaasanii isuu Abiyyi jedhanii yeroo wal waamaa turan akka hamaamotaatti harka reebaa fi ililchaa turani malee waa'ee walii galtee mallattaa'ee waa'ee diinummaa Eertiraa kan yaadate tokkollee hin jiru. Kana malees biyya har'a beekamtii biyyummaa irraa mulquuf mari'ataa jiran kana gargaarsa gaafachuun lolaa Tigraay humnoonni Shaabiyaa mootummaa Itoophiyaa cinaa hiriiruun lolaa turuun namni akka gaarummaatti kaasellee hin jiru. Horn Review xiinxala bal'aa qabatee bahe kana keessatti Itoophiyaan mootummaan Eertiraa gufuu misoomaa itti ta'uu fi hawwii hulaa galaanaa gufachiisuuf Masrii wajjin hojjetaa jirti kan jedhuun himateera. Barruchi biyyi tokko beekamtii kenne kaasuun seera addunyaan akka eeyyamamaa ta'es ni eera. Eertiraan Itoophiyaa irraa waan futtuqxeef beekamtii irraa mulquun Itoophiyaa kun caalaatti fudhatama qabaachuu danda'a jechuun yaadicha immoo caalaatti kan jabeessan qabxiilee muraasa tarreessa. Isaanis tokko Eertiraan biyya ulaagaa biyya of dandeessu ishee taasisan hin guunne ta'uu, lama sababa lolaa fi dararaa biyyattii keessa jiruun dargaggoonni biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman biyyaa godaanuu fi sadii biyyattii keessatti bara 1993 kaasee filannoon geggeeffamee kan hin beekne ta'uu fi humna waraanaan kan bultu ta'uu isheeti. Akka xiinxala Horn Review kanaatti Itoophiyaan beekamtii Eertiraa irraa mulquun faayidaa hedduu qabaachuu danda'a. Isaan keessaa dhiibbaa dippiloomaasii uumuun dhimma hulaa galaanaa ilaalchisee Eertiraan deeggarsa addunyaa akka hin arganne taasisa. Seera qabeessummaa ni dhabsiisa. Birmadummaa biyyattiis gaaffii keessa galchaa jedha. Itoophiyaa fi Eertiraan waraana hololaa qoccalloo fi jechoota ciccimoo walitti darbachuu erga eegalanii bubbulaniiru. Naannolee biyyattii kanneen akka Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraayitti waraana dhuma hin qabne eegaluun lammiilee biyyattii guyyaa guyyaan ajjeesaa kan jiran qondaalonni bilxiginnaa amma immoo dargaggoota maqaa hulaa galaanaa deebisna jedhuun kaaba biyyattiitti hirbaata rasaasaa gochuuf qophiitti jiru jedhama. Hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan nagaa maatii hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.